Pireezidaantiin yeroo kan Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa fi hoogganaa adda bilisummaa uummata Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'el gidduutti falmii siyaasaa uumameen Tigraay danqamtee jirti. Namoonni hanga tokko falmiin kun jireenya uummataa irratti dhiibbaa uumuu akka danda'u akeekkachiisu. Kan daldala irratti bobba'anii jiran obbo Gabramasqal Gabratsaadiq erga waliigaltee Piriitooriyaa booda dinagdeen Tigraay fooyya'eeraa jedhu. Haa ta'u malee yeroo ammaa falmiin siyaasaa hoogganoota adda bilisummaa uummata Tigraay gidduutti uumame guddina dinagdee duubatti harkisaa jira jedhaniiru. ክልተን ክፋልና ካሊ ልባዕል ከምውን ጃል ብጣዕሚ ዓብይ ጸገም ፈጢሮ ተሕረሰብና እናዚ garuu danqaan gama nageenyaan jiru guutummaatti dhabamsiifamuu qaba. Waraana duguuggaa sanyiitii booda amma garaagarummaaf qubaa walitti qabuun jiru hawaasa keessatti rakkoo uumaa jira. Garaagarummaa jiru furuun mala gaarii ta'a jedhee yaada. Warri kaan immoo jireenya isaanii deebi'anii jalqabuuf yeroo yaalan hambaan rakkoo kun ammallee isaan biraan hafin jira. Daawit Haayilaay barataadha. Sababaa waraana Tigraay keessaatiin waggoota barnootaa 3 dhabee jira. Waliigaltee nagaa tolfame booda gara mana barumsaatti deebi'eera. Innis falmiin siyaasaa hoogganoota adda bilisummaa uummata Tigraay gidduutti uumame kun uummata gara waraanaatti deebisuu malaa jedhee sodaa qaba. Akkuma beeknu haalli waggoota dabran naannoo sana keessa ture beekamaadha. Keessumaa akka barataatti miidhaa qaba ture. Yeroo ammaa kana nagaa argannaan barnoota keenya itti fufuu dandeenya. Waggoonni 3 barnoota keenya keessatti dhabne duubatti nu harkisee jira. Amma nageenya argamnaan carraaqqii dachaa gochuudhaan barnoota keenya ordofuu fi warra keenya gargaaruu ni dandeenya. Sababaan isaa nageenyi kun barbaachisaa waan ta'eef nagaan kun akka itti fufuun hawwa. Waan dabreef sababaa barbaadu mannaa gara fuulduraatti akka ilaalaniif carraaqqii dabalataa akka taasisan nan gorsa. Gama kaaniin jireenyi magaalaa Maqalee itti fufee jira. Manneen barnootaa fi gabaan sochii gaarii qaban. Daldalli dagaagaa jira. Daandileen guutamanii jiru. Akka mallattoo dandamachuun uummanni deebisee ijaarsarra jira. Garaagarummaan siyaasaa jiraatus jedhu hedduun kanneen magaalaa Maqalee keessa jiraatan jireenya keenya jiraachuu hin dhiifnu jechaa jiru jedha. Gabaasni Mulugeetaa Asbahaa Maqalee irraa erga.